Dhaggeeffattoota keenya deddeebi'uudhaan akkam bultan OBN FM Finfinnee 92 dirraan galma keessaa sa'a akka ta'e jiran qophiin waamaraa keenya kan ganama roobii eegaleeti kan jiru qophii waamaraa keenya guyyaa irraantanaa kana keessatti akkuma yeroo hundaatu dhimmoota ijoo garaagaraa qaban wal duraa duubaan isin biraan kan geenyu ta'an qophii waamaraa irraa dursuudhaan Faisal Adam isin wajjin jiran gama jennaan qophii waamaraa keenya guyyaa irraantanaa dhuggaawsaa kanaaf qabanii dursine eegallam. Manni marii ministeerota raawwii hojii kurmaan lammaffaa bara 2016 bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanitti qorachuu eegalee jira. Manni marii ministeerota raawwii hojii kurmaa lammaffaa kan bara 2016 bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanitti kaleessaan qorachuu kan eegale. Gabaasni raawwii hojii damee bulchiinsaa fi haqaan hawaasummaa akkasumas damee dinagdee dhiyaachuun irratti mari'atamuusaa odeeffannoo waajjira ministeera muummee irraa arganne ni mul'isa. Mootummaan naannoo Oromiyaa kenna tajaajila sadarkaa olaanaan fooyyessuun itti quufinsa tajaajilamtoota mirkaneessuuf xiyyeeffannoo itti kennee hojjechaa jiraachuu beeksise. Kanaafis sadarkaa naannootti koreen taaksii foorsii hundeessee yeroo yeroon haala kenni tajaajila manneen hojii mootummaa sadarkaan jiran irra jiru qorachuun kallattii kaa'atee jira. Koreen taaksii foorsii qonnaanicha keessatti kenna tajaajila bu'uura irraa fooyyessuu fi ammayyeessuun itti quufinsa tajaajilamtoota mirkaneessuuf gama tokkoon riifoormii fooyya'insa kenna tajaajila hojiirra akka oolu karaa biraatiin immoo to'annoo fi hordoffiin tajaajila manneen hojii mootummaa irratti godhamu akka cimu kallattii kaa'ee bu'aasaas qorachuu irratti argama. Guyyaa kaleessaa koreen taaksii foorsii kun bakka pireezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi walitti qabaan qorichaa obbo Awwaluu Abdii argamanitti sadarkaa riifoormii kenna tajaajila irra jiru akkasumas to'annoo fi hordoffii tasaa kenna tajaajila ilaalchisee biiroo paabliik sarviisii fi qabeenya humna namaa Oromiyaatiin gaggeeffame qorachuudhaan kallattii kaa'eeti jira. Minister Raayyaa Ittisa Biyyaa Dr. Abrahaam Balay, Minister Muummee Itti Aanaa fi Minister Deetaa Minister Raayyaa Ittisaa Kwaatar Dr. Khalid Muhammad wajjin mari'atan. Marii isaaniitiin hojiilee ijaarsa ga'umsa loltummaa biyyoota lameen gidduutti eegalame caalmatti akkaataan cimsuun danda'amu irratti marii bu'a qabeessa gochuu isaanii himan. Biyyoota lameen gidduutti damee raayyaa ittisaan tumsa qaban cimsuuf kan waliigalan yommuu ta'u hariiroo biyyoota lamaan gidduu ciruus akkaataa ittiin cimsuun danda'amu irratti marii godhuu isaanii himameeti jira. Ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaa ji'ootan ja'an darbanitti galii birrii biliyoona takka miliyoona 100 walitti qabu akka danda'e ibse. Ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaa kafaltoota gibiraa bara 2015 seeraaf abbooman gibira isaanirraa eegamu sirnaan kafalanii fakkeenya ta'aniif sagantaa beekamtii qopheessee jira. Sagantaa kana irratti hojii gaggeessaan damichaa obbo Salamoon Darribee ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaa bara 2016 ji'ootan ja'an darbanitti galii birrii biliyoona takka miliyoona 700 walitti qabuudhaaf korfatee karoora ol walitti qabu akka danda'e kaasanii jiru. Bara dheengaddaa galii birrii biliyoona 2 fi miliyoona 600 galchuudhaaf korfatanii birrii biliyoona 3 fi miliyoona 1 kan walitti qaban yommuu ta'u bara 2016 kanatti immoo birrii biliyoona 3.8 galchuudhaaf korfatanii ji'ootan ja'an darban kanatti birrii biliyoona 1 fi miliyoona 100 ol sassaabuu akka danda'an himaniitu jiru. Itoophiyaa fi Deenmaark hariiroo biyyoota lameenii tumsa dameelee garagaraatti hundaa'e daran cimsuudhaaf walii galanii jiru. Mana marii bakka mootummaatti koreen dhaabbiin dhimmoota hariiroo alaa fi nageenya miseensota koree dhaabbii imaammata alaa paarlaamaa Deenmaark wajjin mari'atan. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenya Dr. Diimaa Nugoom Itoophiyaatti waggoottan darbanitti jijjiiramoota dameelee dinagdee fi siyaasaan dhufa irratti ibsa laatanii jiru. Akkasumas Itoophiyaatti nageenya waareessuu fi hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irrattis marii bal'aa kan godhan yommuu ta'u walitti qabaan koree imaammata dhimma alaa paarlaamaa Deenmaark Michael Astrip gama isaaniitiin haalota Itoophiyaa keessa jiruu fi beekuu fi waliigaltee biyyoota lameenii gara sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf kan kaayyeeffate akka ta'e kaasanii jiru. Hariiroo biyyoota lameenii tumsa dameelee garagaraatti qaban cimsuudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii tajaajiluu Itoophiyaa dubbisisee jira. Bulchiinsi nageenya odeeffannoo waldaa nageenya saayibarii waliin ta'uun kan qopheessan yaa'iin nageenya saayibarii fi ce'umsa dijitaalaa Finfinnee taa'amuu eegalee jira. Yaa'ichi nageenya birmadummaa saayibarii Itoophiyaa eeguu irratti bal'inaan kan xiyyeeffate akka ta'e himamee jira. Yaa'iin kun guyyoota lamaaf kan turu yoo ta'u nageenya saayibarii seera saayibarii fi dhimmoota biroo kanaan walqabatan irratti waraqaaleen qorannoo 2 dhiyaachuudhaan irratti mari'atamee jira. Yaa'ichi hawaasni hubannoo waa'ee saayibarii irratti qabu dabaluu keessatti faayidaan isaa guddaa akka ta'e himame. Sirna baniinsaa yaa'ichaa irratti Dr. Olaantuun bulchiinsa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa Tigista Hamid pireezidaantii waldaa nageenya saayibarii Itoophiyaa Dr. Biraanuu Bayyana dabalatee keessummoonni garagaraa argamanii jiru. Hospitaalli Speeshaalaayizdii Naqamteetti tajaajila yaala fayyaa dhukkuba dabuu miilaa kennamaa jiru rakkoo daa'imman hedduu furaa jiraachuu hospitaalichi beeksisee jira. Daareektarri hospitaala
hospitaalicha Dr. Ittafaa Shiburu akka himanitti hospitaalichi waggoottan 5 darban tajaajila fayyaa garagaraa hawaasaaf kennaa jiraachuu himanii jiru. Bara kana tajaajila yaala fayyaa hospitaalichaa tolaan kennan godina Wallagga Bahaa fi naannoo Sirraa daa'imman rakkoo fayyaa kana qaban 5,000 ol tajaajila kanarraa fayyadamuu akka ta'an kaafamee jira. Rakkoo fayyaa miilachuu miilaa daa'imman irratti uumamuun kan mudatu himanii dhukkubni kun hawaasa biratti garuu hubannoo bal'aa waan hin jirreef daa'imman rakkoo biraaf saaxilamaa akka turan kaafamee jira. Hospitaalichatti ogeeyyii fayyaa qabuuf leenjii adda addaa kennuun hawaasatti itti dhiyeenyaan hojjetamaa jiraachuu hospitaalichi ibsee jira. Hojii kanaanis hawaasni waa'ee dhukkubichaa akka hubatu godhuu bira darbeen tajaajila yaalaa gaarii daa'immaniif kennamaa akka jiru ragaan hospitaalicharraa argame ni mul'isa. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dabra Libaanoos piroojektonni gosa garagaraa 21 ta'an baay'ata mootummaa miti mootummaa firmaannaa uummataa birrii miliyoona 56,100 hojjetamaa jiraachuun ibsame. Ijaaramuun piroojektonni kanneen rakkoo kanaan dura ture furuuf kan himan jiraattonni kunneen ariitii fi qulqullinaan hojjetamaa jiraachuun immoo akka isaan gammachiise himan. Piroojektonni barana hojjetamuuf qorfaman yeroo qabame keessa xumuruudhaaf hojjechaa jiraachuu kan ibsan bulchaa itti aanaa aanichaa obbo Girmaa Ennee hanga ammaatti piroojektonni 5 xumuramuu isaanii kaasanii jiru. Piroojektonni hojjetamaa jiran qulqullinaa fi yeroo jedhame keessatti xumuramanii tajaajilaaf akka ooliif hojjetamaa jiraachuu obbo Girmaan kaasanii jiru. Piroojektota aanicha keessatti hojjetamaa jiran keessaa ijaarsa waajjira mana hojii abbaa alangaa keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa daandii koobilii magaalaa Sharoo fi manni qorichaa moodelii keessatti akka argamu himamee jira. Jilli Atleetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa mana keessaa irratti hirmaachuun guyyaa kaleessaa gara biyyaa deebi'ee jira. Shaampiyoonaa Atleetiksii mana keessaa addunyaa marsaa 19ffaa UK Glasgow'tti dorgomeen Itoophiyaa meedaaliyaa 4 argachuun Afrikaa sadarkaa takkaffaa addunyaarraa sadarkaa 5ffaadhaan xumuruun xiyyeeffatamudha. Jilli kun wayita buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee ga'u ministeera deetaa ministeera aadaa fi ispoortii ambaasaaddar Masfin Charnatii fi pireezidaantii Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa gargaartuun koomishinara Daraartuu Tulluu fi keessummoonni garagaraa argamuudhaan simataniit jiru. Keeniyatti xayyaaronni walitti bu'uudhaan lubbuun namootaa darbuun dhagaamee jira. Magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii xayyaarri shaakalaaf ol tokko xayyaara imaltoota baatutti bu'uudhaan baliisaan xayyaarichaa fi barataan isaa duudha kan dhagaamee jiru. Xayyaarichi kan mana barumsaa leenjii balali'uu akka ta'e kan ibsame yoo ta'u paarkii biyyoolessaa Naayiroobii keessatti kufuudhaan kan caccabes jedhamee jira. Erga balaa kanatti xayyaarri imaltoota keessatti argaman muraasni kan hafan yommuu ta'u garuu namoonni lama battalumatti isaaniitiin odeeffannoon BBC'n baase kan mul'isu. Xayyaarichi imaltoota 39 fi hojjettoota xayyaarichaa 5 qabatee balali'aa kan ture yoo ta'u balaa mudate kana namoonni keessa turan hundi isaaniirra miidhaan kan ga'e akka ta'e kan kaafame yoo ta'u garuu miidhaan salphaan ga'uudhaas ibsamee jira. Xayyaarri kun handaara galaana Keeniyaa Diyaane bakka jedhamu balali'aa kan ture yoo ta'u lafarraa erga ol ka'ee balali'uu eegalee yeroo muraasa booda sagaleen guddaan kan dhagame akka ta'e namoonni paarkicha keessa turan kan himanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92 irraa qophaa'ee gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraa keenya kan ganama roobiitiin kanneen oduu gaggaa'usaa kanaaf qabanne amma kallattumaan gara oduu balballoomii tokko tokkoon ilaallu dabarra. Dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan hanqina kitaabilee barnootaa naannichaa furuuf deeggarsa gochaa jiran daran cimsanii itti fufuu akka qaban itti gaafatamaan waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawit gaafatan. Meeshaaleen deeggarsaan diiyaasporaan gara biyyattii galamees hojiilee barnootaa keessatti gahee guddaa kan qabu akka ta'e ibsamee jira. Kibree Zalaalam dabalata qaba. Sagantaan deeggarsa kitaabilee barnootaan dhalattoota Oromoo diiyaasporaa Itoophiyaa Yuunaayitid Arab Emireet mootummaa naannoo Oromiyaaf godhan galma walgahii waajjira biiroo barnootaa Oromiyaa keessatti qopheeffame. Itti gaafatamaan waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud hanqina kitaabilee barnootaa naannicha mudate guutuuf miseensota diiyaasporaa deeggarsa eegalan cimsuu akka qaban gaafataniiru. Wanti nu rakkisaa jiru tokko ijoolleen kitaaba hin qabdu harkarra. Biiroon barnootaa illee osoo kitaabbiin kana elektiroonik koppii itti kenneeti jarri kun dhaqanii achitti maxxansanii nuu fidani waa hedduu nurraa furaa. Manneen barnootaa bu'uura booruu 15,000 ol dhaabbileen fayyaa hedduu fi hojiileen tola ooltummaa baay'een hirmaannaa uummataatiin hojjetamu kan jiran Dr. Abdulaziz diiyaasporaan carraawwan investimentii lammiileef beekumsaa fi ogummaa fidan irratti akka hirmaatan waamicha dhiyeessaniiru. Parpazii fi keessanii waa irraa maallaqa buufattaniitiin waan ni jettan osoo hin taane akkuma jarri chaayinaadhaa teeknooloojii fidan san teeknooloojii tiraansferiidhaaf
rakkina doolaara illee waan qabnuuf akkuma foreign direct investment illee waa fiduudhaaf teknoolojii knowledge fiduudhaaf gabaa addunyaa keessatti illee namni practice gaarii qabu beekumsa kana enterpriseewwan biyya keessa jiran wajjin walitti hidhattanii enterpriseewwan keenya product isaanii gabaatti akka baafatan gochuu keessatti yoo dhuftan that's nice kana investment jenneetiin kan encourage goonu. Miseensota diaspooraa deeggarsa kitaabilee taasisan kan galateeffatan Daayiriktarri olaanaa itti aanaa tajaajila diaspooraa Itoophiyaa obbo Balaayineh Aqnaaw diaspooraan Itoophiyaa deeggarsa lammiisaaf gochaa jiru cimsuutu irraa eegama jedhaniiru. Wannoon akkasii gaafa dhufan mootummaan Itoophiyaa qaraxarraa bilisa akka eeyyamuufis xalayaadhaan karaa keenya darbaa ture waan ta'eef namoonni waan akkasii gumaachuu barbaadan qaraxarraan bilisa biirokiraasii rakkisu hin jiru yoo jiraatillee nututti darbaa isin ummata kanaaf hawaasa kanaaf gumaachuu itti fufaan jedha. Durataan diaspooraa Oromoo biyya United Arab Emirates obbo Abdul Nasir Haro kitaabileen 20 kennamuu fi deeggarsichi kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Matsaafa gara 20 ga'u IT irratti fi gara saayinsii irratti yoo maallaqaan tilmaamee approximately $150,000 ol kan jedhu akkasii kaafne approximately isaan kun qindeessanii nu waliin qindoominaan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kennamee wajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo fedhii laalee bakka jirutti akka deliver godhu kaanee finnee as harka singeessinee jira jechuudha. Ammas wanni nu jechuu barbaannu akka diaspooraa biyya alaa jiraatutti yeroo marattu gaafa rakkoos taatee gaafa gammachuus warri ala jiru kun akka qaama keenya biyya keessa jiru wajjin akkasii wajjin jirruu fi waan biraas akkanumas qindoominaan waliin dalaguu akka dandeenyu irra deebi'ee isin ibsuun barbaada. Waltajjicha irratti miseensota deeggarsa kitaabilee fidanii fi badhaasni adda addaa kennamuun beekamtiin taasifameeraa fi kitaaba dubbisuun akkaan sammuu namaatiif guddina develop nama godha jechuudha. Barnootaaf qaroomaaf kitaaba dubbisuun dirqama barnoota guddaa argamsiisa. Kanaafuu xiqqoo hoggan dhaloota irraa laalu dhaloonni irraa waa dubbisu irratti akka booddee kitaaba seenaa yoo barreessite namni seenaan dubbisu kitaaba barnoota saayinsii yoo ta'e namni dubbisu dhaloonni waa dubbisu qaba waa baruuf dubbisuun qarooma. Dhaloonni Oromoo barnoota arraas barnoota cimuun dubbisuun kitaaba dubbisuun akka cimuun ammumaan asumaan dhaabs dabarsa. Kitaaba dubbisuun sammuu qaruudha. Kitaaba dubbisuun guddina. Addunyaan arra bakka tana gahan tuni kitaaba dubbisuun seenaadha. Namni kitaaba yoo dubbisee seenaa warra tokkoo, seenaa ganda tokkoo, seenaa biyya takkaa, seenaa addunyaa bara. Yoo akkas hin tahin namni waa baruu hin danda'u. Waa dubbisuu keessatti waa barachaa waatu sii gala waa argaa deemta. Ifa addunyaadhaa arkuudhaaf waa dubbisuu qabda. Yookiin taan nama hagooggiin irra jirtu jechuun cufaadhaati. Ijaan arkuudhaa miti dubbiin. Ijaan waa arkuu qofa osoo hin tahin waa dubbisuun sammuudha si karaa sagalee yookiin taan nyaata sammuuti waa dubbisuun. Ijiiftuma tana yoo deemne namni tokko torbaanitti minimum kitaaba tokko dubbisa. Statistiksiin jiru sani. South Africaas yoo deemne akkasii Afrikaa keessaa akkuma waliigalatti biyyoota lamaan kanaatu dubbisuu irratti beekama. Karaa biyya teenyaa yoo dhufne garuu yooni fi nama biyya teenyaa jala waa dho'isuu barbaade kitaaba keessatti waa dho'isii jedha namni ka'e. Kana jechuun hin dubbisnuudha. Hawaasni hin dubbisne, dargaggeessi hin dubbisne, shamarran hin dubbisne bakka jiruu fi haala jiruu fi qilleensa jiru quba hin qabu. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo ammayyaa'ummaan guddatte keessatti yeroo si'aanummaan guddatte kana keessatti yoo dubbisne qofa even waan aadaa teenya balleessuuf deemu waan afaan keenya balleessuuf deemu waan duudhaa nuti qabnu balleessuuf deemu habeenu yooni fi dubbisne qofa. Wanni kitaaba irra taa'e suni namni itti dadhabee sarchii adda addaa godhee qormaata adda addaa godhee riiviyuu adda addaa geggeesseet akka inni sammuu namaa keessatti hafuu danda'uu fi akka inni bu'aa takkarra ooluu danda'uuf kitaabni barreeffama. Kitaaba barreessuu fi kitaaba barreeffame dubbisuun ammoo ulfinni isaa adda adda jechuuf hin ba'a. Namni itti dadhabu suni ofii isaatii fi miti kan inni barreessuuf namaaf barreessa jechuudha. Dhaloonni amma jiru kuni teknooloojiin amma jiru kunis akka gaariitti itti dhimma baannee karaa roongii ta'etti itti dhimma bahaa jirra malee kitaabni mataan isaatu teknooloojii amma jiru kana keessa illee ni jira jechuudha.
garuu meeqa kennatu yeroo itti selfoona kenna harkatti qabannee deemnu sooshaal miidiyaa qofa fooloo goona malee namni kitaaba dubbisu meeqa garaagarummaan namni kitaaba dubbiseetiin hin beekuu fi garaagarummaan namni kitaaba hin dubbisin beeku mana tokko keessatti waan mana san keessa jiru alaa beekuu fi keessa taa'anii beekuudha hagas takka garaagarummaa qaba jechuuf hin baana so kanaaf dhaloonni keenya kammaa kuni guddina sammuu isaatiif wanni inni dhalootaaf dabarsan wanni mataa keessatti namaaf yaadatanii irraa dubbatan wanni ilmaaniif dhaamuu hin danda'amu waan kitaaba keessa jiru waan ta'eef dhaloonni keenya kitaaba dubbisu irratti fuula akka deebisuuf carraa kanaan waan amma jiru kana uumne kitaabni kun akka biyya keessa dhufu godhuu danda'ama jechuudha. kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92 qofaarraa qophii gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraatiin qophiin waamaraa keenya tufee jira. Ministeerri barnootaa istuudiyoo maltiimiidiyaa dijitaalaa yuunivarsiitiiwwan Finfinnee Jimma Direedhawaa Baahirdaar fi Hawaasatti hundeessee eebbisee jira. Istuudiyoowwan kunneen ministeerichi faawundeeshinii maaster kaard yuunivarsiitii Arizoonaa fi dhaabbata Shanshoon waliin ta'uun kan ijaarsee akka ta'es ibsamee jira. Baahiluu Getaachoo dabalata qaba. Teknoolojii maltiimiidiyaa dijitaalaa yuunivarsiitiiwwan mootummaa 5 sagantaalee barnoota elektirooniksii hojiirra oolchuun tajaajila eegale. Teknoolojiin kun sirnaa fi mala baruuf barsiisuu daran fooyyessa jedhame yuunivarsiitii Finfinnee, yuunivarsiitii Baahirdaar, yuunivarsiitii Jimmaa, yuunivarsiitii Dirree Dhawaa fi yuunivarsiitii Hawaasaatti tajaajila eegale. Sagantaan kun ministeera barnootaa faawundeeshinii maaster kaard yuunivarsiitii Arizoonaa fi qooda fudhattoota biroo waliin ta'uun hojiirra kan ooledha. Sirna eebba Projektii maltiimiidiyaa dijitaalaa kanarratti bakka bu'aan ministeera barnootaa Dr. Solomoon Abrahaa mootummaan waggoottan darban keessatti qulqullina barnootaa dhaabbilee barnootaa olaanoo mirkaneessuudhaaf hojiilee adda addaa gaggeessaa turuu ibsanii tajaajilli kun eegalamuunsaa hojiilee calqabaman ni milkeessaa jiran. እነዚህ ዲጂታል መልቲሚዲያ ስቱዲዮዎች ተገንብተው ወደ ስራ መግባታቸው ስቱዲዮውን መልቲሚዲያ ዲጂታላ ኩነን ijaarramanii tajaajila eegaluun isaanii qulqullinaa fi qaqqabummaa barnootaa mirkaneessuuf galtee dabalataa ta'u. Dabalataanis ministeerri barnootaa yuunivarsiitotaa fi dhaabbilee tumsitootaa waliin fuula duratti kanneen hundeeffamaniif ka'umsa ta'uun ni tajaajilu. Yuunivarsiitiiwwan mootummaa 51 fi dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa 300 ol banamuu fi hojii barsiisummaa biyyattii keessatti hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Haa ta'u malee ammas daangeffamni kan jiru ta'uu Dr. Solomoon hubachiisaniiru. Mul'ata guddaa yuunivarsiitiin Finfinnee qabate milkeessuu keessatti tajaajilli istuudiyoo maltiimiidiyaa kanaa daran olaanaa ta'uu ammoo pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee kan dubbatan. ፕሮጀክት እንደ ዩኒቨርሲቲ ለጀመርነው የስትራቴጂክ ፕላን Projektiin kun karoora tarsimoo akka yuunivarsiitii itti eegalle milkeessuuf humna tokko ta'ee nu tajaajila jennee amanna. Karoora tarsimoo keenya bara 2024 hanga 2028tti ni milkeessina jennee ifa gooneen barattoonni, barsiisonni fi qo'attoonni keenya hojii isaaniitiin akka milkaa'an gochuu keessatti hojii guddaa hojjechuu qabna. Faawundeeshinii maaster kaardii yuunivarsiitii Arizoonaa fi ministeera barnootaatiin kan eegalame kun humna guddaa nuuf ta'a. Faawundeeshiniin maaster kaard dargaggoota hojii uummatanii biyyaaf bu'aa buusan horachuuf hojii hojjetamu milkeessuuf tumsa eegale cimsee kan itti fufu ta'u ammoo faawundeeshinichatti bakka bu'aa Itoophiyaa Dr. Saamu'eel Yaalooti. ዓላማችን 10 ሚሊዮን ወጣቶች ስራ እንዲያገኙ ወይም ስራ እንዲፈጥሩ kaayyoon keenya dargaggoonni miliyoona 10 akka hojii argatan yookaan akka uummatan dandeessisuudha. Kanaaf wantoota haala mijeessan keessaa ammoo barnootni beekumsi baay'ee murteessaadha. Barnoota qulqulluuf beekumsi madaalawaa ni barbaachisa. Kana milkeessuufis hojii barbaachisaa ta'e keessaa inni tokko istuudiyoo kanaadha. Dhaabbatni keenya fuuldurattis hojii kana cimsee itti fufa. Yaa'iin qulqullina tajaajila fayyaa fi inooveeshinii biyyoolessa 8ffaan magaalaa Finfinneetti galma gamtaa Afrikaa qooda fudhattoota biyya keessaa fi alaa hirmaachisee eegalamee jira. Waltajjiin kun yaadawwan faayidaa qaban wal jijjiiruu walirraa barachuu akkasumas hariiroo cimsuu fi qindoominaan hojjechuuf kan gargaaru ta'uu deetaa ministeera fayyaa Dr. Ayyala Tashooma himaniiti jiru. Roobiyaa Barraa dabalata qabdi.
Yaa'iin qulqullina tajaajila fayyaa fi innoveeshinii biyyoolessaa 8ffaa guyyaa 3f turu magaalaa Finfinnee galma gamtaa Afrikaatti bakka qooda fudhattoonni biyya keessaaf alaa argamanitti taa'amaa jira. Yaa'iin kun mata duree qulqullina tajaajila fayyaa nageenyaa fi haqummaa isaa fooyyessuuf sirna innoveeshinii fayyaa cimsuu jedhuun kan gaggeeffamu ta'us ibsameera. Waltajjii kanarratti barreeffamni qorannoo fi mariin paanaalii kan gaggeeffamu ta'us sagantaan bahee ni ibsa. Waltajjiin kun yaadawwan faayidaa qaban wal jijjiiruu, walirraa barachuu akkasumas walitti dhufeenya cimsuun damee fayyaa irratti qindoominaan hojjetanii fooyya'insa akka dhufuuf kan gargaaru ta'uu ሚኒስቴር ዴኤታ ሚኒስቴር ፈያ ዶክተር አየለ ተሾመ ሂመኒሩ ዛሬና ነገን ታሳቢ ያደረጉ የዜጎችን ፍላጎት ለመመለስና ለማርካት የሚያስችሉ ከናራፊ ቦሩ ኢላልቸ ኬሰ ገልቹን ፌዲ ለሚሌ ዴቢሱፊም ኢትኩፊንሰ ፊዱ ከንደንዴሲሰን ኑን ከንፈካተኔፊም ኢትፉፊንሳን ፉርማተ ተው ከንደንዳን ሆጅማታ ፊ ኦምሻሌ ከለቁን ገመ ጉዲነ ሁንደገሌሳ ብይቱን ቀበቴ ገልማንገውፍ ደሜን ፈያ ገይራ ኤገሙ በውፍ ጭሜ ሆጀቹ ቀብ biyyoonni garaagaraa saayinsii teeknooloojii fi innoveeshinii fayyadamuun guddinni dinagdee fi hawaasummaa isaanii ariifataa fi itti fufiinsaan kan guddatedha kan jedhan ministeerri deetaan ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii Dr. Baayisaa Badhaadhaadha. Galma guddina itti fufiinsa qabu Itoophiyaan 2030tti qabattee fi akkasumas ajandaa Afrikaa 2063 milkeessuuf saayinsii teeknooloojii fi innoveeshiniin gahee murteessaa akka qaban hubatamee irratti hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. ሳይንስና ቴክኖሎጂ እውቀትና ፈጠራን በመጠቀም ከጤና ጋር የሚያያዙ የሰው ልጅ ችግሮች የሚፈታ kalaqaaf beekumsa saayinsiif teeknooloojii fayyadamuun fayyaa wajjin kan wal qabatan rakkoo dhala namaa kan furanii fi hanqinoota kan maqsan waan haaraa kalaqa. Kanaaf damee kana dorgomaaf bu'aa qabeessa taasisuuf seeronni hammatoo bu'uuraalee misoomaa saayinsiif teeknooloojii fi misooma humna namaa ijaaruuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Ergaa viidiyoodhaan yaa'ii kanaaf kan dabarsan dhaabbata fayyaa addunyaatti daayirektarri fayyaa dijitaalaa fi innoveeshinii Alain Lebrik qindoominni qaamolee dhimma innoveeshinii irratti hojjetanii cimuu qabas jedhan. Innovation ecosystem partners around the world to work together to accelerate the achievement. Akka addunyaatti qaamoleen innoveeshinii irratti walitti dhufanii michoomaan hojjetan galma guddinaatti fufiinsa qabu ariifachiisuuf waliin hojjechuu qabu. Kanaaf mootummaanis waltajjii kana qajeelchuu fi warra kaanis kakaasuun kalaqni hedduun kan irraa argamu ta'uu qaba. Yaa'ii kanarratti agarsiisni teeknooloojii fi kalaqa garaagaraas dhiyaateera. kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92 dirraa qophaa'ee gara keessan dhiyaachaa kan jiru qophii waamaraa keenya kan ganama roobiitiin qophii waamaraa itti fufee jira. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananiitiin qamadiin jallisii misoome iddoo hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu argamanitti walitti qabamee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jildee magaalaa isaanii keessatti inisheetiivii misooma dhangaa guutuun lafa qabsiisuuf hojjetamaa jira jedhanii jiru. Qamadii misoomee walitti qabamaa jiru kanaafis agarsiiftu akka kan qaasayyootun hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu carraa misooma naannicha qabutti fayyadamuun baadiyyaa fi magaalatti waggaatti si'a 3 midhaan misoomaa jiraachuu kaasanii jiru. Hojiin kunis guutuu naannicha cimee kan itti fufuu akka ta'e kaasaniiti jiru. godina Wallagga Baatti qamadiin jallisii booneen lafa hektaaram 129 ol irratti misoomu waajjirri qonnaa godinichaa ibsee jira. Godinichatti qonnaan bultoonni aanaa Waayyuu Tuqaas hojii kanaan milkaa'aa jiraachuu himan. Aanichatti barana qamadii jallisiidhaan lafa hektaara 12,000 fi walakkaa ol irratti misoomuu kan himabsee yoo ta'u, itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Waayyuu Tuqaa obbo Tasfaayee Duubee himanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallagga Baa obbo Asfaaw Hambisaan godinichatti qamadii jallisii boonaatiin lafa hektaara 100 fi 600 ol misoomsuuf karoorfamee lafa hektaara 129 ol misoomaa akka jiruu fi kunis kunuunfamaa jiraachuun callaan kuntaalii miliyoona 3.7 ol akka eegamu himanii jiru. Bulchaan godina Wallagga Baa obbo Waaggaarii Nagaraan barana nageenya waaraa mirkanaa jiruun qonnaan bultoonni aanaalee godinichaa nageenya naannoo isaa eeggachaa inisheetiivii misooma qonna qamadii bonaatiin hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu himanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa mana abbichuutti manni qorichaa moodela hawaasa waldaa misooma Oromiyaan ijaarame eebbifamee tajaajila kennuu eegalee jira. Hawaasni kutaa magaalichaas qoricha gatii madaalawaadhaan bitachuu akka isaan dandeessises kaasanii jiru. Waldaa misooma Oromiyaa bakka dameensaa jiru hundatti mana qorichaa moodela hawaasa ijaaruuf karoorfatee hojjechaa akka jiru Daayirektari olaanaa waldaa misooma Oromiyaa obbo Dajanee Itichaa himaniiti jiru.